Somaliland dhimma handaara galaanaa ilaalchisuun walii galtee wal hubannoo Itoophiyaa waliin mallatteessite raawwitti dhiyaachuu ishee beeksiftee jirti. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. waliigaltee handaara galaana Itoophiyaa fi Somaliland gidduutti taasifamee ilaalchisuun waliigalteen wal hubannoo Itoophiyaa waliin mallatteessitee raawwitti dhiyaachuu ishee Somaliland beeksiftee jirti. Jalqaba bara 2024tti waliigalteen Itoophiyaa fi Somaliland handaara galaanaa kennuuratti mallatteessan raawwitti dhiyaachaa jiraachuu Somaliland beeksiftee jirti. Ministeerri Hajjaalaa Somaliland qaama Somaaliyaa biyya ta'uun ofiin labsitee waliigalteen raggahamee raawwachuu fi tarkaanfiin gaariin fudhatamaa jiraas jedhaniitu jiru. Waliigaltichi gara raawwitti galuuf dhiyaachaa akka jiru kan dubbatan ministerichi yaaddoon adeemsa kana gufachiisu bu'uura hin qabaatus jedhanii jiru. Waliigalteen guyyaa bara haaraa irratti mallattee Itoophiyaa galoo galaana Eden irraa gama Somalilandiin handaara galaana akka qabaattu buufata humna galaanas ijaaruu akka dandeessu hayyamanii jiru. Waliigalteen kun akkuma dhagahameen qaama kooti kan jettu Soomaaliyaan waliigalteen kun tokkummaa daangaa fi birmadummaa Soomaaliyaa sarba jechuun cimsitee balaaleffattee jirti. Ergasiis gamtaa Afrikaa irraa qabee hanga dhaabbata biyyoota gamtoomanitti himannaa dhiyeessaa turte. Hawaasni idil addunyaas tokkummaan daangaa Soomaalii kabajamuu qaba ejjennoo jedhu calaqqisaa turanii jiru. Itoophiyaan Somaliland irraa handaara galaanaa yoo argattu deebii isaatiin ammoo Somalilandiif beekamtii biyyummaa kennuu akka dandeessu kanaan dura ibsitee turte. Dhimma kanarratti Itoophiyaan ejjennoo ifa agarsiistee jechuun gama Somaliland irraa dhagaamus Itoophiyaan ammatti akka murtee gooteetti dubbatamuun sirri akka hin taane ibsitee jirti. Ministeerri Hajjaalaa Somaliland Dr. Isaa Kaid wabeeffachuun eegsisuu fuula Tiwiiterii duraanii gubbaa yaada qoodeen waliigalteen kun biyyoota lamaanuu waan fayyadu akka ta'e ibsanii jiru. Waliigalteen kun biyyoota lamaanuu fayyadaa Itoophiyaa fi Somaliland akka ta'utti hojiirra oolchuun isaanii waan ooluu miti jechuun dubbatanii jiru. Foorumii dinagdee fi walta'insa biyyoota Arabaa dhiheenya Kaatar Dohaatti taa'ameen Somaliland waliigaltee kana akka raawwanne ibsa bahee ilaalchisee deebii kan kennan ministeerichi ibsi kun akka ammaan duraarraa adda miti jechuun himanii jiru. Somaliland daandii filatteerra imaluu itti fufti egeree lammiilee keenya miiliyoona 6 qaalamaa ni murteessanaas jedhanii jiru. Waggoota 30 oliif gariin ofiin kan of bulchitu Somaliland Soomaaliyaan dhimma keessoo ishee irratti xiyyeeffachuu qabdi jechuun himama. Soomaaliyaan warra kaan qeequu dura dhimma keessoo ishee irratti xiyyeeffachuu qabdi. Somaliland hawaasa idil addunyaa duratti sagaleen ishee dhagahamuu qabaas jedhanii jiru. Beekamtii biyyummaa argachuuf ragaa gahaa qabna amma yeroo sagaleen keenya kun itti dhagahamu jechuunis ministeerichi ibsaniitu jiru. Raawwii waliigaltee wal hubannoo kana ilaalchisee gama mootummaa Itoophiyaa hanga ammaatti wanti ifatti dubbatame hin jiru.